السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نجاك سني بعنا نجاتاتني. نمتيجي أبولتي كينيا أتشبوتي سيد أبام سيسه. أما مو ما تتبل بله وان النجار أجرو ولو ما نلاقيه ولتري منو نمتشكون جتشودا. نمتشكون وان النبيل بله ما تيرانجدي. لاقيه ولتري منو. የተቸገረ ስለሆነ ለመምጣት ያው ስትመጣ ነው ይሄ ችግር የተፈጠረው ገባ ኦኬ እና ነገሩ ማለት ነው እንግዲህ የፈጣሪ ትእዛዝ እንጂ ሌላ ምንም አይደለም እዛ ሀገር ህግ ያለበት ሀገር ነው ሁሉም ነገር ተጣርቶ ሁሉም ነገር መረጃው እናንተ ጋር ይደርሳል ምን እንደሆነ ማለት ነው እኔ ጋር ብዙ ልጆች አሉ እንደ ቤተሰብ ነው የምንኖረው ችግር ውስጥ ሲሆኑ አረቦቹ ሲያስቸግሯቸው ለመስፈል ሌላ ብዙ መከራ ውስጥ ሲሆኑ ስራ ከአንድ ቤት ሁለት ቤት ሲያሰሯቸው መከራና ጭንቀት ውስጥ ሲሆኑ ነው እነሱ ራሳቸው እንትን ብለው ያው እሷ ወደዚህ እንድትመጣ ያደረገቻት ማለት ነው ነበረ ራሷም ካሁን በፊትም ብዙ ጊዜ ለመምጣት አስባ ነበር ራሷ ኦኬ አልሳካ ብሏት ነው ራሷ ማለት ነው ኦኬ እኔ የማውቀው ነገር የለም ያው ገባ ግን ያው ሰውዬው ሲመጡ ቀበላሉ እነሱ ናቸው የሚያመጧቸው እንጂ እኔ ሌላ ምንም ቤት ነው ይችላል የሚከፍል ከዛ ውጭ ራሳቸው ተነጋግረው አውርተው ነው እንድትመጣ ያደረጉት አሁን ደግሞ ቲክቶክ ላይ ወስደው ሚዲያ ላይ እኔን እንደ ወንጀለኛ አድርገው እያወሩ ነው ያለው ገባ እና ታዲያ አሁን ልጅቷ የት ነው አለች ወይስ ሞተች ወይስ ልጅቷማ በህይወት የለችም አሁን ተገልብጧል መኪና አንደኛው ሁለት ነበሩ ሰውየውን ሲደውልለት ሰውየው ራሱ እንዳለኝ ሁለት ናቸው ሄደው ያመጡት አንደኛው ችግር ላይ ነው ሊሞት ጫፍ ላይ የደረሰ ነው አንደኛው ተርፏል አንደኛው የተረፈው ሰውዬ እስር ቤት ነው አሁን እስር ቤት ነው አሁን ልጅቷ ሬሳ ቤት ነው እንዴት ሬሳን ወስዳለ አልገዚም አካባቢ ነው ያለ ሰውየው ማለት ነው በሪከርድ ሎኬሽን ልኮ አልገዚም አካባቢ ነው እንደዛ ነው ብሎ ሪከርድ ያደረገልን ማለት ነው ኦኬ እና እዛ ሄዶ መፈለግ ይቻላል ያለውን መረጃ ሁሉንም ነገር ማወቅ ይቻላል ገባ ግን አሁን ይሄ ሚዲያ ላይ አውጥቶ ማንኛውም ሰው ካልተመቸው የትኛውም ሀገር ይጠፋል ምን ሰው አውቆ ያደረገው ነገር ምናምን አድርገው ወደ ሌላ አቅጣጫ ለማስያዝ እየሞከሩ ነው ያሉት ይሄ ደግሞ መሆን የለበትም ያለውን ነገር ከኛ መረጃ መጠየቅና ያለውን ነገር ማወቅ ነው እና ታዲያ ሚዲያ ላይ አንተ አትወጣም እንደዚህ አይሻልም አንተ ለምን ትደብቃለህ እኔ አልተደበኩም ከመጀመሪያውም አልተደበኩም እኔ ያው መንግስት ፈርቼ ነው እንጂ ምንም ሌላ የተለየ ነገር የለም ምን ያደረኩት ነገር የለም እሱን አይ sagaleen isaa dheeraadha namichi inni isin sagalee isaa dhageessanii kaatan kuni namicha obboleettii keenya mana xalabaatii baasaa ture makiinaan garagalee duuteetti jedhee meerree reenfisiinuu fidi jennaan dhokotee jira warri Saudi Arabiyaa jirtan nama kana naannoo Riyaad jiraata warri beektan akka inni qabamu irratti nu hojjedhaa viidiyoo kana kooppiin godhaa sheer godhaa ammas immoo taloon asitti argitan kuni isii walakkaa kun isii duutedha isii walakkaa kun isii duutedha isiin daarii kun immoo ijoolluma naannoo taate namicha kanaa wal beetti namichaa wal beetti isaa maarifa dubbatu kanaan mana isaa teessi isiidhaayyuu kan mana hojiitii akkasiin baddee baatu godhe isiidha nuu dhiyaadhu jennaan nuu dhiyaattee kaate namicha kana qabsiisi inni reenfa siinuufa fiduu jennaan hin qabsiisu jettee dhokottee jirti isii kana irratti illee arabiffaan akka madaamonni Saudi Arabiyaa keessaa hojiin galfanne hagaree fi obboleettii keenya argamutti yoo duute jiraatte yoommoo gariin immoo duuteen jirtu dhalaayyuu hin dhossani malee hin aggatamte malee hin butamte malee duuteen jirtu jedha gariin kalee keessaa baafatame jedha maatiin burjaajaanii jiru kanaaf ilmaan Oromoo viidiyoo kana riipoost duwit sheer walii godhaati hagareen fi obboleettii keenya argamutti waan tokko akka ajandaan godhanne keessattuu ijoollee shamarran mana madaamii jirtan akka waan reenfi keessan dhokotee ilaala du'uun ni jira eessattuu ni du'a namni mana haadhaattuu mana abbaattuu ni du'a garuu du'ee reenfi shamarran mana madaamii du'ee dhokochuun kan jalqabaati kun dhageessanii reenfi jalaa baduun qabu maatii yoo barbaade achitti naa awwaalaa jedhu yoo barbaade naa galchaa jedhu mirga isaati kanaaf hundi keessaniyyuu shamarran viidiyoo kana sheer walii godhaa duwit godhaa laayikii gochuun ni isina galatooma maqaan obboleettii keenya isii duutee baay'isee bojaa xaafaa jedhamti. Qalattuu.
bakki dhaloota isii immoo akkas jedha. Kan namichaa immoo Axaayeedha. Maqaan isaa Gazzaan Ifiruu jedhama namichi inni kun. Gazzaan Ifiruu jedhama. Dhalataa naannoo Amaaraa Axaayee naannoo jedhamutti dhalatee kan guddateedha. Kan immoo Warqee jedhamti. Isiin kun immoo isiin amma namicha kanaan walii galtee mucaa kana dhabamsiiste reeffasiistee jiraasii dhabamsiiste Warqee jedhamti. Nan raanfadhe maqaa jalaa galatooma. Hanga Aramni Oromaa nu himine, hanga ilmi Minilikii nu himine, hanga ilmi Tigraay nu himine, hanga dallaallee Oromaa nu himine, wanni dallaallee Oromoodhaa ijoollee teenya ilmaa hiyyeessaa irra daladdamu. Wallaahi gaafa tokko akka ila afaan qabattee afaaniin dubbattee mana keessan galuudhaa jirti. Wanni isin ijoollee keessanitti obboleeyyan keessa saba takka amantii takka irra dalagaa jirtamu ay dallaalota Oromoodha. Wallahi rabbiin jazaa keessa isin haa kaffalu. Takka takkaadhaan hojii keessaniidhaan rabbiin takka takka mana keessanitti haa galchu. Wanni isin ilmaa hiyyeessaa godhaa jirtan, wanni isin ilmoo hiyyeessaa godhaa jirtan, wallahi waan alagaa waliin goone godhaa jirtan jechuu dallaalan. Dallaalonni Oromoodha ilma Oromoo irra dalagaa jirtan. Ila har'a tarii sii bal'attee ilma hiyyeessaa miidhuudhaa jirta. Gaafa tokko miidhaa ati ilmoo hiyyeessaa miite kun yoo as garagaltee akka fanjiititti sittin dhooyin, akka boombiititti sittin dhooyin hin argita. Wallaahi gaafa tokko si dhoowudhaa jirti. Ati har'a inuma nama miidhe. Ati har'a ilmoo hiyyeessaa irratti mootummaa ta'e. Ati har'a ilmoo hiyyeessaa boochisi, ajjeesi. Ajjeesaniillee barbe reeffallee bakkaan ga'uun barbe ulfinna. Reeffa bakkaan hin geettan ajjeesuu hin dhiistan. Ijoollee meeqa akkana dhumataa jira karaatti ta'e, karaa taarifa kanaan ta'e, karaa mana dalagaa hin taane galchuun ta'e, Arabni waa meeqa godhaa jirtan. Hojii keessan argachuudhaaf jirtan. Gaafa tokko haqni kun afaan bahee dubbachuudhaa jira. Har'a isheen cadhisaatuma nama miidha. Cadhisaatuma nama miidha. Gaafa tokko ila miidhama namni takkatti isin keessa isinii tumsuu hin dandeenye keessa bu'uudhaa jirtan. Ibiddi hadha isin qabsiistan bakka hundatti gaafa tokko as gargaltee isin gubuudhaa jirti. Haqni ilmoo hiyyeessaa gaafa tokko akka waraabessaatti isa afoo dhaabbatee isin liqimsuudhaaf jira. Hin dagatinaa garuu as ijoollee keenya irra dalagaa jirtan. Wallahi rabbiin matama keessanii oolchee osoo hin bulchin jazaa keessan galata keessan mana manatti isinii haa galchu. Wanni isin ijoollee teenya irra godhaa jirtan. Wanni isin ijoollee teenya ila barbe waan guddaadhaaf illee barbe osoo nama qarshii riyaala 200 jecha nama gurguratti dallaalan Oromoodha. Qarshii riyaala 200 jechuun barbe 6,000 biyya keenyaati. Qarshii 6,000 Itoophiyaadhaaf jecha lubbuu nama gurguratti dallaalonni jechuudha. Hin argitan. Gaafa tokko arguudhaaf jirtan. Wallahi rabbiin duniyaa keessan eessa rabbiin barakaa hanqaayin. Rabbiin barakaa umrii keessan kaayin. Dhugaa rabbi bultii keessan jireenya keessan keessa rabbiin barakaa hin kaayin warri haqa hiyyeessaa miite hundumtuyyuu kallattii kamiinuu haa ta'u. Eeggadhu gaafa tokko haqni ilmoo hiyyeessaa wallahi si liqimsuudhaaf jirti. Ati har'a inuma nama miidhe. Obboleettii teenya tan rabbi haqa sii haa baasu. Isii fi fakkaattuu isii hunda. Yeroo darbeellee riyaadiin keessatti hin yaadatta mucaa keenya mucaa yoo takka ajjeesan jechuudha. Hin baane sunullee namu torbe takka guyyaa lama sanii hidha shaashaa jedhee achi buutee isii dhabame jechuudha. Namni gubatee jiraataa jiru haadhaa fi abbaa maatii isii qofa. Namni kuwa irraanfatee naan dabalate. Garuu haga yoomii akkana ijjina rabbiin kun haa beeku. Gaafa tokko hin argite isa waan gatii keessa argachuudhaaf jirtan.